deeggarsa haadha faaxee yeroo tokko Nuuraddiin walitti qabdee dubbatta. Jechi haati faaxee jette jalqaba irraa kaasee hanga ammaatitti riyaalitii jiru dhugaa jiru kuni. Inni jalqabaa fi inni hangafaan ati kabajamu yoo barbaadde dursitee ofii keetii of kabajuudha. Wanni ati gootee of kabaju yoo jiraate tokko bakka waamamanitti affeeramuudha. Tokko lammaffaa haasaa kan kee keessatti kakuu baay'isuun ammoo nama birattis amantaa si hir'isa. Lammaffaa ammoo akka namni si tuffatu taasisa. Kan biraa dammootu jechuudha. Tola ooltummaan yookaan ammootuyyuu namni nama hunda gammachiisuuf yaalu booddeen isaa ammoo kophummaadha. Kana hubachuu qabda atillee argite. Namni nama hunda gammachiisuuf dhama'u xumurri isaa yookiin booddeen isaa ammoo kophummaadha. Soo gatii kana ta'e ani yoo maal ta'e kabajamuu qabaa. Yoo maal ta'e nama birattis gatii argadhaa. Jettee dhaabbattee bitaa mirga kan kee of ilaaluudha. Akkasuma ammootuyyuu namni hadha na waliin iliin jedhu kun na wajjin iyyu kun hammam osoo ani rakkadhe rakkoo san keessatti harka na qaban osoo ani gufadhe eenyutu harka na qaba jetteetiin dhaabbattee ilaalutu sirra jiraata. Ispaalii namoota si xiqqeessan yookaan gochaanis haa ta'u si duubas haa ta'uuti wantoota akkanaa kanneen ammoo dhaabbattee ilaalu yookiin wanni jechuun sirra hin jiraatu. Soo gatii kana ta'eef namni kabajamu yoo barbaade jalqaba durseetuma ofumaaf kabajuudha. Ani wanni an siidhaamu yoo jiraate ispeeshaalii jalqaba irratti Nuuraddiin ati hangafa kiyyallee haasawa kan kee keessatti kakuun baay'isin. Amanamus yoo barbaadde kabajamus yoo barbaadde waan dubbatte takka irra hin deebiin. Dubbii ilma namaa dubbadhuuti haasaa kan kee keessaa kakuun baay'isin. Dhaamsa koodha. Galatoomi Saadam amma jalqaba irraa haasofni haadha faaxee haasaa obbolummaati. Haasaa namaa yaaduuti. Ani jecha kana hundumaa yoo ni fudhadha haasaa keellee haasaa haadha faaxeellee. Namni akkana namaan jedhu iyyuu hin jiru. Dhugaa siin jedha. Walumaa galatti namoota ani bakka waamamne hin dhaqu osoo na waamne illee qophiin godhan tokko illee hin jiru. Ima na waaman hedduun isaanii ni beekan. Sadarkaa akkatti fuutu beektaa saniif waamanii bara. Qo'i haadha faaxee na waaman. Kabajumaan na waaman. Respectiin wal qabatee hedduu isaaniillee kabaja walii qabna. Ana na beektan hedduun isaanii ani nam tokko akkana tokko illee barbaadu nama na tokko immootu afaan ittiin darbu eenyullee kana ni beeka. Jechan taane jedhuun afaanuma gaarii deebisaaf. Kun immootu nama jecha gaarii deebisuun immootu namaaf rabbi biratti illee najaa nama baasa. Biyya kana keessatti hanga jiraannetti hanga har'aa waliin jiraanna waliif jiraataa turre rakkoon wayii osoo dhalate namni zoor jedhee nama laalu jecha haadha faaxee jecha dhugaati. Uumama kun immoo uumama. Gaafa fayyaa qabdu gaafa nama waliin dhaabbattu garuu namni si gatu rabbi si hin gatu kana beekuu danda'uudha qabna. Biyya kana keessatti amma akkaataan amma nu itti waliin jirru waliin dhaabbannu kun osoo jiraatuu baate namni wal awwaaluu hin danda'u. Sagalee walii ta'uu hin danda'u. Fakkeenyummaa gaarii taatee yoo lubbuun darbiteeyyuu atis duutu seenaan kan kennu sii galee namni gaarii hin hojjanne siinaa jedhu ati garuu gaarii hojjadhu bira darbe. Moora haasaa keessaa Saadam jechoota kee keessatti ka jetteef dhibbarraa dhibbattiin fudhadhaa. Haadha faaxee ani yeroo dhiyoo as kana nama na waame kamuu 500 fudhadhu malee hin dhaqu. Sii galee namni 500 naan kennine ani argitee hojii kiyya dhiisee jireenya kiyya dhiisee daa'ima kiyya dhiisee wanni deemuuf tokko hin jiru. Arma dura wanni akkasiin turre. Akkanumatti oowwa keessa fuuraa olii fixataa turre jechuudha. San irra deebi'anii dubbachuun immoo bu'aallee hin qabu. Jecha kee keessatti namni faayidaa tokko malee namaa iyyaa ooluun bu'aa tokko hin qabu. Kuni dhibbarraa dhibbatti dhugaadha. Akka duraanii san immoo anillee akkanumatti calliseen iyyuu amma yeroo ammaa kana hin beekan namoonni hedduun hin beekan. Osoo anuun dubbatin naa kennanii jechuudha. Kanaaf gorsa keessan aniin fudhadhaa galatooma hundirraa waan jetta jalqabarraa hanga ammaatti jettan jechuudha. Dogongora tokkollee hin qabu. Galatoomi Saadam galatoomi waan ofii odaan faantitti haa dabalan.
Udah dubbadhu. Namni naafoo jiru hin jiru. Galaa hojii dubbadhu galaa hojii. Ana afoo Nyaata keenya laafoo fuulduratti deebi'ee dubbadhu rakkoon qabu. No asrii onnoo jechuuf bakka Abbaan dubbata. dubbat Haga ni salaatu dubbadhu. Ayyee salaati. Ayyee Welcome. waan fi galatoomi carraanaa kennuuf warra as keessaa warra waliin argin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jenne. Asumaan jiraatota imaaraatii warra gammaa baga iida isin maani ramadaan isin keenya jedheen illee asumaan isin jedhee jira. Carraa akkatti fayyadame asumaan dabarfadhaa. Kan biroo yaa waan dubbatamu sun hunduu dubbattanii jirtanii namni wanni guddaa wanni beekuu qabdani jarana dubbiin dubbannee lafa guutte illee faayidaan qabdu. Namni kun hunduu waan walitti waa deebii deddeebisuuf waluma sirreessuu waanuma ta'an irraa wal dhooguufi malee waa baditti ol erguuf miti. Namni waan akkanaa godhi badii haasii ta'u jedhee wal ergu tokko illee hin jiru. Namni hundi isaatu waluma gaariitti erguufi amma fakkeenya faaxee yoo baabaa Nuraddiiniin booddeen kee qullaa ta'uu jettuuniin waan badaa hojjedhuu miti. Jireenya keellee ilaalii waan keellee of duubatti yaadadhuudha. Namni kun illee nama kaan yoo komatu jibbeeti miti. Silaanatti aantaa wal beeyinaa keessa waliif beeyinaa maaliif rakkoo tiyyasan bakka tiyyasan dhaabattee naan tasarrafnee ani dubbachuurra ati yoonaa dubbatte irra bareeddii namni rakkoon itti galte dubbachuun gaarii miti maaliif naan dubbannee nama san kiyyummaa komata malee nama osoo komachuu taate namni meeqatu jira akka komata lafa guutee jira. Kanaafuu homa gaarii irratti namni homa gaarii irratti wal komataa amma maa jechuu barbaade warra gazirtanii kuni nama 700 jira. Oduu amma komantii arrabaa ta'e namni tokkichu duubatti nafu wal luqqisaa. Garuu ammallee irra deebi'eetuma dubbadhaani. Baniin aadam kuni hundi isaa kun afaaniin, kun ijaan, kun harkaan. Cinaa namni argaa, taan immoo Rabbi argaa. Namni addunyaa kanatti waan balleessin tokko illee hin jiru. Ilmi namaa kun hunduu dogongoraadha. Dogongora kalee namni ilaale hojjate ilaaltanii waan hamtullee dubbachuu, waan hamtullee nama gochuuf hin yaadina. Meebi dogongora isin namatti fe'uu deemtan san dogongora isin nama lafa keettan san Rabbi isinitti fiduu danda'a. Akkasumallee immoo dogongora inni hojjete irrallee abbaa san barsiisuufiyyuu kaas dura rakkisee Rabbiin nama rakkisuu danda'a. Ani gabaabatti wal jechuu barbaade walitti deebiin deddeebisnu odoo walitti hin dheeressinu namni fakkeenyaaf as jiru kun har'a namnummaan 600 kun